Ashama harka fuune kam jirtu kabajamtoota ilmaan Oromoodhaa fayyaa keessanii har'a aappii bareedaa tokko isinii qabannee dhufnee jirra. Warroota jawwaala keessan bishaan isin harkaa bu'eetiin rakkachaatiin jirtan mee har'aan tana aappilikeeshina dooktara silkii bishaan irraa baasuudha. Dooktara kana gabaabumatti dooktara hojjennu irra wayyaa. Dooktara silkiidhaa tokko aappii dooktara silkii tokko isinii qabannee dhufeen jira. Asumaan kallattiin na hordofaa isiniin jaa gabaabseetuma isinii waraabuudhaaf. Aappichi kunoo isa kana aappii kana pilaastorii jalaa dhiitanii buufatanii gabaabsumaa fi viidiyoodha kiliinkii gootanii akkamatti yoggaan inni sii fide pireesteetu tana tuyxa turaa takka gadhooftu. Jeremy, what do you love about Ironclad? I can strike a deal in the morning and have a signed contract by lunch. Mastaawaqaan oggaa akkasitti isin hayyee ani dafee firraa cufuu fi hoggaa inni akkasitti paarsantaa tokkorraa kaasee hanga dhibbaatitti isiniif lakkaa'ee fixe ani viidiyoo gabaabsumaa fi firraa cufee haala kanaan silkii kee mataa garagalchiteeti akkana qaqqabdee pireesteetu sana oggaa gadhooyte fi fuuqirr ja'a isa booda bakka tana dhuftee kiliinkoota erga inni dhibba sii fixe booda viidichi jechuudha. Bakka xiqqoo tan argiteemi bakka inni diimaa kana irra gadhoofta. San booda start ka'eetu cheeggootaa jechuudha. Wanni kee jechuun ispiikarri kee fayyaa qabamoo fayyaan qabu durr jedhamu akkamii ispiikara kee cheeggootaa isa booda kallattumaan bishaan keessaa garaa keessaa sii qulqulleessuu danda'a jechuudha. Egaa waan dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jenna. Obsaa tiyuub dhaqaatii daawwadhaa waa hedduu jalaa argattanii.